واو البنت متقوتي يرون كانت تلالن وهدو بريدي يرو دابو سيلالن مو قراتي دلتو تنالجيريا فكاتي واو أبو دوتين قدي هداية سافو دابو سافو أبو نورا قدي كباغا هاي هاي بال ورابي سيقولي هاي دابو قراتي دلتو تنالجيريا فكاتي نوتين قدي سيلالن دي سنو كنتي Jati apa deh, warabesa saya cakap, gadi kabar orang gadi rawa kayu orang gadi kami sama orang. Halloo. Oromoo kana jechuun wal saaxiluudhaan caba walii barbaaduudhaan mudaa walirra barbaaduudhaan tokkoffaa gubbaarra jiru. Garuu waan namni tokko balleesse namaaf dhoksuu hin barbaadan dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Wanti micayyoon tuni goote gaariidha jedhee osoo hin taane namni hicciitii waliif dhofsuutu gaariidha. Nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii. Mee viidiyoo kana waan tokko tokkoon irraa dubbachuu barbaade maaliifan irraa dubbachuu fedhe seetan garuu nan ilaallatu toon dhiisee maafan irraa dubbachuu barbaade ijoollee reefu gara biyya harabaa kana dhufan isiniif barnoota ta'a jechaadha. Yeroo baay'ee viidiyoon akkasii shamarran keenya biraa hin ba'a. Shamarreen tokko dhiira tokko jaallattee waarrattee viidiyoo of waraabdee qaama shiqullaa kana dhiiratti ergiti. Yeroo dhiiratti ergitee birrii irraa dhabee yookiin qarshii irraa dhabee waan tokko irraa dhabe immoo viidiyoo ishiin itti ergite sana ol fuudhee waarrateetu miidiyaa irra shiyoosha. Yaa obboleessa kiyya dhiiraa. Obboleettiin tun tarii isa jaallattee si jaallattee waarratteetu sitti ergite. Sitti erguu isheen immoo nan deeggaraa miti. Nan jibbe garuu maali hicciitii yoo walii qabattan dhugaa rabbiiti jechaadha. Dhugaa nu saalfachiiftan tokkoffaa nu saalfachiiftan ijoolleen keenya shamarran Oromoo kan taatan jechaadha. Nu saalfachiiftan maaliif seetan namni tokko amma barbaade yoo wal jaallate yoo amma barbaade yoo ta'e yoo gubbaa kana fuula kana shafanattee waarrattee isuma jalaa kana waraabdee too maal gocha itti ergitu gooyee kee immoo waraabde miti mee waan fakkaatu of jala viidiyuma sanarra deebitee maa hin laalle dhugaa dubbachuudhaaf anamma sinitti saalfadheeni dhugaa rabbeechaadha. Viidiyoo micettii sana argee tanan baay'ee tokko shamarra ta'uu kootti na jibbeechaadha. Maaliif fuula ishee hoggaan haltan dhuguma qulqullina qabdi maaliif rabbiin mee goda gara gadii sanitti uume innis miidiyaa irratti baaftanii miidiyaan kun hundi alaalottanii kaameraa jala keessanii kaameraa waraabdanii to'as baaftan maalidha? Okay gizee waraabde sana immoo irra deebitee hin bareeda moo hin bareedu jettee hin laaltu miira keessa galteetu waraabde haa jedhamu kaamee. Miiruma kana keessa nama gashuu san hin beeku. Lammaffaa seexana dogoggorsiisa ijoolleen tokko seexanni si bira teessee kana godhi siin jetti. Ijoollee shamarranii keessatti waan badaa waan akkanaa dalagdan kun dhugaa Waaqayyo siniif haa dhiisu. Maalumaafiyyuu wanta akkanaa sirrii miti jechaadha. Nama jaaladhaa. Jaalala yoo ta'e akkasumatti jaaladhu malee qaama qullaa kee waraabdee maaliif ergita? Galgala yeroo bilbila kana fudhattani sammuun tush isin jedhaa warruma miseejaraan walii ergitu ta'u maalittan beekareen ta'u imoo ta'u imoos ta'e miseejaras ta'e innumti sammuu sinoo isu maali guyyaa yeroo akkasitti ilaalta uffattee bareeddee dubartii bareedduu tana. Rifeensi ishii takkayyuu hin mul'atu jechaadha baay'ee bareedduu tana garuu immoo halkan immoo carqii madadee kan ofirraa yaaftee warratteetu qullaa kaameraa of jala keessee waraabdee ergiti. Yaa obboleettii tiyya nuyi amantaayyuu gargar yoo qabaanneeyyuu intala Oromooti nuyi. Oromoodha nuyi dhiigni keenya Oromoodha waan ta'eefi nuyi tokkodha addaami fee waan irraa dhufne hundi keenyaa jechaadha. Garuu oggaa waan fokkisaa akkasii kana hojjettan kun sirrii miti waan akkanaa kun sirrii miti sinitti qaanfanna. Nuyis akkuma keessanii shamarra waan ta'eef waan akkanaa kana hin dalaginaa obboloota koo shamarranii reefu gara biyya Arabaa kanallee kan dhuftan jechaadha. Keessattuu waan abaasii keessa bar ijoollee Suudi Arabiyaa jiraatan akkasuma ijoollee Dubaay illee jiraatan. Ijoolleen akkanaa kun baay'ee tokkoon isaanii waraabu. Walirraa hin barattaniin jedhe bar.
Mucayyoo ishii darbe waggaa darbe baasanii akkasittiin gingishaa ba'an kana irraan barattanii an viidiyoo waraabdan obboloota koo viidiyoo waraabuu dhiisati meemi namuma tokko iyyuu har'a wal jaallattanii iimoodha wajjin haasoftanii miseejjera wajjin haasoftanii viidiyoodhumayyuu wajjin iyyoo haasoftanii nama tokko otoo hin beekne viidiyuma baatanii haasa'uun sin barbaachisa. An kana qaama keessan qullaa waraabdaniitu addunyaarra ooshitan. Okay, amma ka jarri viidiyoo kana addunyaa muluutu arganii yoo argeen jira amma jechaadha. Maaliifii gara teelegiraamitiin gallakkisuu instaagiraamitiin gallakkifamaa ormi birriitti argata qaama kee qullaa kanatti garuu immoo guyyaa dhumaatti itti gaafatamta waan irra hojjettu kana obboleettii kiyya waan fokkisaa waan akkanaa kana shamarran keenya hin hojjetina sirrii miti jechaadha. Walirraa baradhaa dhugaa rabbii walirraa baradhaa jechaadha. Wanta akkanaa gochuun keessan nu saalfachiise nu qaaneesse kan ulfaa'u isinii biyya ormaa keessatti ulfooftu. Yoo ulfooftanis immoo abaluun na ulfeesse akkasittan akkas ta'e akkanattan akkana ta'e Oromoo akkas naa godhaa maalii akkas naa ta'a gaafsan ammoo Oromoodhumatu sitti birmata obboleettii tiyya. Mee of sottaradhaa. Inni biyya keessa ta'a ati biyya harabaa teessa dhiirumti qaama kee qullaa kana argee dhirsa sii ta'u kuni maali yoo gadi badeeyyuu dhuguma rabbii dhirsa akkanaati kanumaan bara dhirsa namaan ta'u barlaale qullaa fuudhee miidiyaarra hoshiin qarshii erguuf baatte faayidaa mataa isaatiif si jaallate malee faayidaa keetiif miti. Tokko immoo waan na dhibu maali warri dhiiraa kun waan an taazzabe jechaadha. Boleettiin tunuu yaada goggortu maala isa maal jedhudha ka ishiin waraabdee amanteetti kennite nama amanuu jechaan dhugaa rabbi bineensa nama amanuu jechaan bineensa amananii ta'u amma wajjiniin deemu. Kanaafiyyuu dhiirumtu maal icciitii qabachuu hin dandeessani dubartiin lapheen ishii laaftudha jaalannan tokkuma jaallatti jechaadha. Dhuguma seetee amantee wajjiniin duukaa deemti. Garuu maalisin anduuba garagartanii waarrattanii akkanatti obboleettii keessan salphiftan dhugaa rabbi isinillee hojii fokkisaa akkasii hojjechuu keessanitti baay'ee isinitti saalfadhe. Kanaaf waan akkanaa kana dhiisaa shamarran keenya biyya arabaa keessa jirtan adaraa qaama keessan qullaa kaameraa waraabdanii too nama kamittuun ergina an kaameraa waraabde sana iyyuu yookaan bakkee ta'e dhoksuu danda'a bar bilbilli kee kun iyyuu kaameraan hoggaa waraabdu addunyaa kana keessatti waraabaa jirtaan beetiyyuu sabicha attanii erga seeta. Kanaaf waan akkasii gubbaarraa of eeggadhaa barbaachisaa miti isiniin jechuun barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa kunillee gorsa koo keessa isinii dabarseen jira. Viidiyoo kana isinitti tole like share godhaa of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadhaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii bye bye.